Taphachimaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin Maanchiistar Siitiif Liivarpuul kan waliin taphatan xiyyeeffannoo olaanaa argateera. Peep Gaardiyoolaan taphoota 6 injifannoo malee qixxata darbe Chaampiyoons Liigii Awurooppaattiin dursaa turanii daqiiqaa 15 keessatti Feyenoordii irraa goolii 3 keessummeessan gareen isaanii harkaa jigaa jiraachuu akeekeera. Kanarraa dandamachuudhaaf Liivarpuul sadarkaa Awurooppaatti kilaba jabaa ta'uu mirkaneesse waliin taphata. Hundaranuu Peep Gaardiyoolaaf taphattoota isaa yaaddoo dabaleera. Liivarpuul taphoota Pirimeer Liigii Ingilaandiin tokkoon qofa mo'amee qabxii 8 Maanchiistar Siitii caalee liigicha dursaa jira. Chaampiyoons Liigii Awurooppaattiin ammoo Real Madrid goolii 2-0 mo'achuun Arne Slot jalatti milkii dhandhamaa jira. Dilbata yeroo 183ffaaf kan waliin taphatan kilaboonni lamaan Liivarpuul 83 mo'atee caalmaa qaba. Maanchiistar Siitiin taphoota 49 yoo mo'atu yeroo 50 qixa taphoota as dhiyoo 3 ammoo Maanchiistar Siitiin tokko mo'atee 2 qixa ba'aniiru. Taphoota 9 darban keessaa Liivarpuul yeroo tokko qofa Maanchiistar Siitii mo'atu yeroo ammaa ga'umsa faallaa irra jiru. Liivarpuul deemee taphoota 21 keessaa yeroo tokko qofa kan mo'ate Maanchiistar Siitiin dilbatas yaaddaa gara Anfield Road imala. Isaan Liivarpuul Arne Slot Peep Gaardiyoolaan Maanchiistar Siitii akkamitti rakkoo keessaa akka baasu ni beeka jedhan. Nan beeka rakkoo guddaan Maanchiistar Siitii miidhama Roodrii dhabuudha kan jedhe Arne Slot sababa malee Gaardiyoolaan leenjisaa cimaa addunyaa jedhee hin waamne yeroo rakkoo nama furmaataa waan ta'eef dilbatas kanuma eega jedhan. Liivarpuul tapha kanaan Ibrahima Konaatee fi Koonar Biraadlee miidhamaan hin argatu jedhameera. Aleksaandar Arnold miidhamarraa deebi'eera. Gama Maanchiistar Siitiin Joon Stoonii fi Jereemii Dookuun shaakala hojjetaniiru. Taphachuun isaanii garuu shakkiidha. Koovaachichi guutummaatti akka hin taphanne mirkanaa'eera. Peep Gaardiyoolaan hamma danda'ame Liivarpuul irratti ga'umsatti deebuudhaaf ni yaalla jedhaniiru. Dilbatuma Maanchiistar Yuunaayitid Everton, Cheelsiin Aston Villaa, Tootinhaam Fuulaam waliin taphata. Perfect start to the second. Taphachimaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin Maanchiistar Siitiif Liivarpuul kan waliin taphatan xiyyeeffannoo olaanaa argateera. Peep Gaardiyoolaan taphoota 6 injifannoo malee qixxata darbe Chaampiyoons Liigii Awurooppaattiin dursaa turanii daqiiqaa 15 keessatti Feyenoordii irraa goolii 3 keessummeessan gareen isaanii harkaa jigaa jiraachuu akeekeera. Kanarraa dandamachuudhaaf Liivarpuul sadarkaa Awurooppaatti kilaba jabaa ta'uu mirkaneesse waliin taphata. Hundaranuu Peep Gaardiyoolaaf taphattoota isaa yaaddoo dabaleera. Liivarpuul taphoota Pirimeer Liigii Ingilaandiin tokkoon qofa mo'amee qabxii 8 Maanchiistar Siitii caalee liigicha dursaa jira. Chaampiyoons Liigii Awurooppaattiin ammoo Real Madrid goolii 2-0 mo'achuun Arne Slot jalatti milkii dhandhamaa jira. Dilbata yeroo 183ffaaf kan waliin taphatan kilaboonni lamaan Liivarpuul 83 mo'atee caalmaa qaba. Maanchiistar Siitiin taphoota 49 yoo mo'atu yeroo 50 qixa ba'an. Taphoota as dhiyoo 3 ammoo Maanchiistar Siitiin tokko mo'atee 2 qixa ba'aniiru. Taphoota 9 darban keessaa Liivarpuul yeroo tokko qofa Maanchiistar Siitii mo'atu yeroo ammaa ga'umsa faallaa irra jiru. Liivarpuul deemee taphoota 21 keessaa yeroo tokko qofa kan mo'ate Maanchiistar Siitiin dilbatas yaaddaa gara Anfield Road imala. Isaan Liivarpuul Arne Slot Peep Gaardiyoolaan Maanchiistar Siitii akkamitti rakkoo keessaa akka baasu ni beeka jedhan. Nan beeka rakkoo guddaan Maanchiistar Siitii miidhama Roodrii dhabuudha kan jedhe Arne Slot sababa malee Gaardiyoolaan leenjisaa cimaa addunyaa jedhee hin waamne yeroo rakkoo nama furmaataa waan ta'eef dilbatas kanuma eega jedhan. Liivarpuul tapha kanaan Ibrahima Konaatee fi Koonar Biraadlee miidhamaan hin argatu jedhameera. Aleksaandar Arnold miidhamarraa deebi'eera. Gama Maanchiistar Siitiin Joon Stoonii fi Jereemii Dookuun shaakala hojjetaniiru. Taphachuun isaanii garuu shakkiidha. Koovaachichi guutummaatti akka hin taphanne mirkanaa'eera. Peep Gaardiyoolaan hamma danda'ame Liivarpuul irratti ga'umsatti deebuudhaaf ni yaalla jedhaniiru. Dilbatuma Maanchiistar Yuunaayitid Everton, Cheelsiin Aston Villaa, Tootinhaam Fuulaam waliin taphata. Perfect start to the second.